Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhihaa walitti dhufuun irreecha kabajata. Irreechi mallattoo tokkummaa araaraa fi waaqatti galateeffatanii. Uummanni Oromoo ganna rooba hamaa nu baaste birraa nu of galchi biyya nagaa nu godhi jechuun uumaa isaa kadhata. Duudhaalee sirna gadaa keessaas tokkodha. Kana malees uffannaa aadaan faayamuun mareehoo jechaa sirbaan dabaalamanii irreeffachuuf gara malkaatti yoo deeman caalmaatti aadaaf duudhaa Oromoo dagaagsuu keessatti gaheen qabu laayyoo miti. Uummanni kumaatamaan hora Finfinnee fi Bishooftuu hora Arsadeetti irreeffannaaf walitti babahan nagaan irreeffatanii akka galaniif qaamoleen nageenyaa milkaa'ina ayyaanichaaf hojiilee garaagaraa hojjechaa turaniiru. Keessattuu sakatta'insa gochuu, eegumsa dhaabbiif sochii taasisuu akkasumas bakkeewwan yaaddoo nageenyaa ta'uu danda'an adda baasuun hojii ittisa yakkaa irratti dursanii hojjechaa turaniiru. Namoota irreeffannaaf dhufan dubbisne ayyaanni irreechaa bara kanaa haala baratamerraa adda jechuun dinqisiifannaa qaban dubbataniiru. Namni gammadee irreecha gammadaa shubbisaa anda dhabe gargaaraa biyya walii kennaa suuqillee duratti Finfinnee nurra cuftee barana saayite abbee daabboo nyaachaa jira namni bishaan dhugaa jira daadhii unaa jirra bookan unaa jirra gammannee baane gammannee galla isa kana gubbaa jirra asii jenna. Bara kana moo akka safuun nu deebi'ee duudhaa duratti nu deebi'ee ulfinan nu deebi'ee duudhaadhaan wal kabajaa abbaa gadaa fuuldurallee hin deemanii abbaa haadha siiqee fuuldurallee hin deemanii haala gaariidhaan baay'ee kan nuti tolu. Biyya Sidaamaan dhufu irreechaan kun gaariidha. Akka michuun durillee wali yaanee baanee nagauma deebine addallee nagauma biyya nagayaa haa godhu waanni bitti nagayaa haa taatu. Nuunne nagaa nu galchi. Irreecha baranaa irraa ka durii irraa wanti adda isa godhu bifa tasgabbina qabu bifa cimina adda ta'een karaa mootummaatiinis karaa hawaasa as dhufeefis abbootiin gadaa qeerroon shamara hundumti isaatu bifa adda ta'een akka uummanni kun nagaan galee nagaa irreeffatee galu taasisan karaa mootummaatiinis karaa uummataanis bifa tasgabbii ta'uun ka duraanii irra adda isa godhee baay'ina uummataa irraa ka'e namni tokko odoo gufatee hin cabne rakkoo tokko malee irreeffatee sa'aatii ofii jedhetti seenee yeroo maan kunoo galaa jira akkanatti baay'ee namatti bareedaadha. Ayyaanni irreechaa baay'ee nu gammachiisa waggaa sadaffaadha kan inni as dhufu. Baay'ee miirri keenya eeti nutti dhagaame baay'ee dassannee jirra baay'ee ija banannee jirra. Ayyaanni irreechaa akkuma beekamu yaa'u kan eegale Finfinnee irraa immoo haala milkaa'ee kan eegalle amma immoo hora Arsadee jirra. Horri Arsadee immoo hora baay'ee bareedaa baay'ee kan namatti tolu Oromoon hundi irratti hirmaatee gammachuudhaan kan dabarsu ta'uu isaati kan ibsu. Ayyaanni irreechaa baay'ee namatti tola. Oromoon ganna darbuusaa qofa osoo hin taane baay'ina isaa humna isaa miidhagina isaa yeroo inni addunyaatti mul'isudha. Carraa kana fayyadamee egaa Oromoon bahaaf lixaa biyya alaa Afrikaa keessa jiru hundumtuu wal argee guyyaa kana saba hamma kanaa even Itoophiyaa keessa qofaa miti waa'ee Walloo Raayyaa qofaa miti Rwaandaa irraa baran immoo kan adda godhu Keeniyaa irraa illee dhufaniiru jedhamaa jira. Kun maal agarsiisaa nun Afrikaa hedduu keessatti Afrikaadhaaf hammam sodaachisaa akka taane hammam humna akka qabnu kan mul'isudha. Kanaaf carraa kanatti egaa obboloonni guyyaa har'aa wal argan hundumtuu ija jaalalaatiin wal ilaalu wal duukaatu wal hin beekin suura waliin ka'u wal hammatu waliin nyaatanii dhugu kun ayyaana jaalalaa ta'uu isaa mul'isa. Namoonni sirna kana kabajachuuf dhufan kunneen ayyaanichi nagaaf tasgabbiin kan ayyaaneffatamaa ture ta'uu isaatti hedduu kan gammadanii fi qaamolee nageenyaas galateeffataniiru. Qaamoleen nageenyaa kallattii hundaan eegumsa gochuudhaan daandiin illee yoo namni daandii irraa illee gorree daandii irraa yoo Finfinnee keessatti yoo tokko gorree daandii irraa illee gorree gara daandiitti nu deebisuudhaan bukkee dhaabachuudhaan akka nuti hin miidhamne akka nuti illee wal dhiibnee akka nuti illee hin godhamne illee kallattii nu bukkee dhaabatanii nu eeganii kallattii irreessi kun akka nu milkaa'uu isaaniiti baay'ee galata guddaa qabu. Haaluma nagaatiin nu sakatta'anii nullee haaluma nagaa sanii sakatta'amne nagaumaan irreeffanneeti dachaanii dhufaara. Irreechi hedduu gammannee hedduu nu gammachiisee kan bara dabrirallee kan baranaa hedduu irraa gammannee poolisoonnis namoonnis baay'ee nu kabajan iddoo guddaa nuuf kennanii hedduu isaan galatoomfannanis. Duraanillee nama ifachuu maal jijjiirraa amma garuu otoo tokko waa tokko nama ifatiin siraatumaan bifa nageenyaa fi fedha gammachuudhaan dabarsanii jechuu barbaadan. Qaamoleen nageenyaa haala gaarii ta'een Finfinnee irraa gara Arsadeetti nu sakatta'aa turanii isaan immoo haala gaarii ta'een tasgabbii ta'een yookiin immoo meeshaa
dhukaasaa tokko osoo hin qabatin baay'ee nu tajaajilaa turanii galatoomaa isaaniin jedha. Dargaggeessi wal jaallateedha. Wal duukaa ba'ee sirbaa wal duukaa nagaadhumaan socho'a amman argeetti wanti addaa tokko hin jiru wanti nama sodaachisu tokko illee hin jiru baay'ee namatti tola wanti jiru. Baay'ee nu simatan akka beeksisaatiin ufitti qabanii nu sakatta'iitiin isaanii baay'ee bareeda. Ka daddarbaa hin qabne ka goljedhaa gajjedhaa hin qabne akkasitti nu daabbasin nu bira baay'ee waan nutti tolu. Irreechi mallattoo tokkummaa fi nageenyaa akkasumas calaqqee eenyummaa keenyaati kan jedhan hirmaattonni ayyaanichaa gara fuula duraattis bifa duudhaa oromummaa eeggateen dhalootarraa dhalootatti ce'uu akka qabu dubbataniiru. Ani akka nama tokkootti wanti dargaggoota keenyaaf shamarrootaaf abbootii hunduma isaatiif akka Oromootitti akkuma Itoophiyaatti wanti dhaabu bifuma kanaan bifa nageenya qabuun bifuma kanaan kana caalaa cimee akka ufa foofillee akka itti fufee barumsa uummata Oromoo kana akka Afrikaa akka Awurooppaattis akka addunyaa hundarrattis baratamu akka fuulduraafillee kana caalaa cimee itti fufuu. Ammallee kan jedhu haalaan haa qabatanii aadaa isaanii ammas qabatanii jiranii idaanii haa qabatanii warri ammallee hin qabannellee hin jiran. Dhaloonni duubaa dhufu ijoolleen xixiqqaan kunis jaarsooleetu jira jaarsolee hambaa isaanii isaan hofoofaa kafiiga odoon ta'e hubannee gadi fageenyaan akka fuulduratti nu ba'u jenna malee wanna biraati. Oromoon jechuun Oromoon saba bal'aadha. Sababni bal'aa kun haammataadha. Nama kamiyyuu beeresabii kamiyyuu Sidaama Oromoodha maaliidha otoo hin jenne haammataadha Oromoon. Haammataadha guddifataadha. Eenyuma illayya'u. Duudhaa oromummaa kana jabeeffachuun dhaloota dhaalchisuun murteessaadha jedhu Haawwan Siiqqee dubbisneem. Aga beeynuun haga hawwata teennarra qabanne nullee baranne qabanne dhufa ammaa kanallee barsiifne haga haqimii kennatiin haga dandeenyuun kana caalaa akka duudhaa aadaa Oromootiin kana caalaa itti fufu barbaanna. Aadaa teenya, safuu teenya, duudhaa teenya, ijoollee teenya ka duubaa qaroo duubaa akka qartee baatu akka barattee baatu barsiisuuf kun har'a aadaa teenya. Safuu teenya mara guutuu keenya qabannee akka isin argitan kanatti halkaniin daa'imnee deemnee dhufuun keenya aadaa teenya tana akka bareeddutti mul'isuu fi ijoollee teenya barsiisuu fi. Qaamoleen nageenyaa dubbisne hojii qindoominaa hojjetamaa tureenis ayyaanichi karaa nagaan akka milkaa'u gumaacheeraa jedhu. Qindoominaan waan hojjetameef irreechi bara kanaa nagaan uummanni keenya nagaan galee nagaan ba'ee akka inni galu taasifameera. Iddoo irreechaattis nagaan akka inni dhaqeetiin irreeffatee deebuu taasifameera jechuudha. Qaamni nageenyaas jiru komishinii poolisii Oromiyaa akkuma jiru hundi isaa halkanii guyyaa otoo hin jedhin iddoo kanarratti dhaabbatee uummata isaa sakatta'umsaanis eegumsaanis cimeetiniin kan hojjetaa ture ta'uu isaati. Qaama nageenyaatti uummanni keenya nagaan bahee nagaan akka galuuf aarsaa kaffallee jechaadha. Kanaafuu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Ayyaana irreechaa ayyaanni Oromoo kun kabajamee nagaadhaan kabajatee mana isaatti galuun kunis gammachuu guddaadha jechaadha. Kan nageenya eegu akkuma eeganitti akkuma duraa duuba eeganitti akkuma nagaa ofii kabajanitti akkuma kabajadhaa jedhanii nu eeganii labbinee nu eege haa ta'u malee ijoolleen teenya keessattuu qeerroon teenya qarreen teenya nageenya keenya eeguuf safuu beekuu qabaatti duudhaa beekuu qabaatti. Nageenya kana kan eeggatu gara fuulduraatti qaama nageenyaa qaama mootummaa miti. Sirna irreechaa gubbaatti kan of eegu kan bahu mataa isaa danda'ee hawaasa aadaa isaati. Sablammiin hundumtuu kan mataa isaatii kan hin qabne jiru. Kabaja ayyaana isaatii waggaa waggaatti hin gaggeeffata sabni hundumtuu sablammii hundumtuu. Sablammii gaggeessu kana keessatti immoo uummanni nageenya isaa eegee duudhaa isaa eegee safuu isaa eegee ayyaana isaa kabajachuutu jira. Wanti nu dhagamee irreechaa akka bishaan bahe namni waliin jaallate Oromoon Sidaaniin wal jaallate dhiiga tokko ta'ee wal jaallatee wali eseenee wali bulee borullee akka wali bulu kana fudhannee galaa jirra. Baay'ee waan gaarii arge waan gaarii cinaamu keenya mootummaan akka dhaabatu arge akka mootummaan dhaabatee nagaan hiriirri keenya addaan gale
seerri nageenya kennallee ofitti nu qabatee ijoollee teenya ofi qabatee qeerroo qarree kenna ofi qabatee nagaan geggeesse alhamdulillahi rabbil alamin jenne. Duudhaan hoyyuu hoofalii galinaan jette. Siinqee wayyuu hoofalii galinaan jette. Abbaa wayyuu hoofaltee galinaan jette. Irreechi kun aarsaa fi wareegama hedduudhaan as ga'ee kan ammoo qeerroon sirriitti jala muree beekaa gara fuulduraattis immoo nageenya tasgabbaa'aa ta'een suutaan wanna hundaa ilaalchaa fi ilaalee irreecha kana itti fufsiisuu qaban jedha. Irreecha jechuun calaqqee eenyummaa yookiif immoo haraara lafa itti haraara argatan lafa itti nama wal dhaban hollaa wal dhaban sabaan sabalammii wal dhaban itti araaramanii araarri bu'ee haraara sanaan deebi'anii galan nama tokko haqawwamanii achitti yoo walitti dhufan gaaf sanaa qabee hiqirii jedhama malkaa tokkotti irreeffatanii waliin mufatanii ani wal mufate achitti araarama gaaf sana malkaa kana namni na jibbellee yoo jiraate ani malkaa kana dhufee namni na keessa jibbellee yoo jiraate araara har'aa qabee isaaf dhiifama godheera jedheet haraaraan kan irreessi beekamu haraaraan. Dargaggoodhaa fi qeerroo fi qarreedha ergaanaan hidhaamuuf tokkummaa isaanii eeggatanii an harka amma nu harka keenya galgal kana anuma ummata Oromoo harka kana kunuunfachuu qabu jedheetan dhaamsadha. Dargaggoon dhaloonni ammaa kun immoo kanallee hubatanii kallattii gara fuulduraatti nageenyaan irreecha akka irreeffatamu bakka siyaasaa biti bakka siyaasni itti gaggeeffamu biti siyaasa biti kan gaggeeffamu bakka sanatti lola biti sirba biraa biti waan aadaati qabatanii kan deeman irreecha qabatanii kan deeman bokkuudha qabatanii kan deeman kallacha qabatanii kan deeman malee iyyuu biti utaaluu biti alaabaa biraa qabatanii kan deeman biti alaabaa abbaa gadaa qabatanii nageenya isaanii mirkaneessaa kallattii gara fuulduraatti dargaggoon illee sirna aadaa Oromoo kana hubatee akka itti fufu. Sabni bal'aan kun haammatee akkuma guddifatutti akkuma ganama haammatetti akkuma amma kunoo cilaanjilleetti argee xiqqooshii ijjisaa banamee jiruutti kanatti akka sirriitti ilaalu. Girgiddaa taanee dhaabannee boorummoo dhaloota dhufuuf immoo utubaa ta'e akka inni dhaabatu akka goonuun siniin. Uummanni keenya fi qeerroon keenya kana booda maal ta'uu qaba? Irreessa kana irreeffachuudhaaf yeroo hunda waggaa waggaadhaan baga nagaan nu geesse jedhanii irreeffachuudhaaf yeroo dhufan tasgabbiidhaan obsaan nagaan irreeffatanii nagaan galuudhaan obsaniitiin nagaan deemuudhaaf tasgabbiin jiraachuu qaba. Namoonni irreeffannaaf dhufan harkatti marga jiidhaaf ilillii akkasumas uffata aadaan faayamanii bakka irreechaatti argamuun irreeffatu. Kun immoo aadaa duudhaaf eenyummaa uummata Oromoo addunyaatti beeksiseera. Kana malees miidhaginni uffata aadaa heddumminni namootaa safuuf safeeffannaan sabichaa hawwatamummaa waan qabuuf sabaaf sablammoonni biroos jaalalaaf kabaja ayyaanichaaf qaban dabaluu keessattis iddoo olaanaa qaba. Milkaa'ina ayyaana kanaaf qaamoleen nageenyaa guyyootaan dura ayyaanni kun karaa nagaan akka kabajamuuf ifaajaa turaniiru. Kanarraa ka'uunis ayyaanichi rakkoo nageenyaa tokko malee kabajamee xumurameera. Duudhaan hoyyuu hoofalii galinaan jette. Siinqee wayyuu hoofalii galinaan jette. Abbaa wayyuu hoofaltee galinaan jette. Duudhaa wayyuu